Namichi diimaa wayyaa adii uffatu namicha du'ee tureen maal jedhe? Gurri koo ni dhagaa garuu afaan koo didee gaafa na rakkisu isaan booda wanta naaf dhufe hin beeku namni hin jiru ijoolle jedheen takkaa dubbadhee achi keessatti jedhamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fi qabdanii isin jirtan hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Akkam nagumaa fayyaa harka fuune gaashamaa nashama akkam jirtu isin jecha guys, welcome back another video wagwan bomba clack pizza man. Egaa akkasin jecha guys har'aan tana video adda taka qabannee dhufne guys. Guys har'aan tana xiyyaa tokko godina Wallaggaatti du'ee booda eega saa sagali moosaa akkana taa'e booda khee du'a. Eega sanduuqa keessa kaa'amee booda kana khee मैं सेना गुथु जुमाला लोगो दुमत्ती मुनि चैनल खाना फारे तातन right now subscribe तो का नमोनी हारें तेरीस like की तरह तो का वही फिन जी में फटे थी बर्बादे थी तो का guys like subscribe इस तो का मैं वो दवा ही nice जबनी वही थे अगर सिंचे चार सोल तुम्हारे पुरुष को वीडियो जितना बढ़ रहा है नमिच्च दीमा वैया आदि उफ़्फ़तु नमिच्च दुए तुरेन माल जड Godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree gandalali saatti namichi tokko erga du'ee jedhamee sanduuqa reeffaa keessa galfame sa'aatii 5 booda of baree ka'e jedhu maatiin BBCtti himan. Namni maqaan isaa Hirphaa Nagaroo jedhamanii fi abbaa ijoollee 5 ta'an gaafa qibxataa ganama du'uu maatiin ni himu. Ollaanis dhagee qawweenis dhukaafamee dukkaannis bu'ee osoo bu'aa jiranii garuu wanti isaan hin eegne ta'e. Waggootii sadiif keessumaa ji'oota sadan darban manneen yaalaa Naqamtee fi Xuqur Ambassaatti yaalamaa turanis itti fufuu dhabuu dubbatu. Eegaa isa booda kun kan dhalate. Hayyee gaafa biilloo qibxataa naannoo sa'aatii 3 cinaa irratti dadhabee isaan booda warra na bira jiraniitu beeka malee ani waan ta'e hin yaadadhu jedhan. Isa kana jaaha du'ee kana gaafa biiloo qibxata naannoo sa'aatii 3 cinaa irratti dadhabeetiin isaan booda warra na bira jiraniitu beeka malee waanan ta'e hin yaadadhu jedha. Obbo Hirphaan akka BBCtti himanitti yeroo of baran namoonni naanna'anii taa'aa akka jiranii fi dasiin ijaaramee erge. Namoonni taa'aa akka jiranii fi akka dukkaanni jechuun sharaan taaziyaa akka ijaarame agare. Bakka deeme sanatti natti cufamee yeroo deebi'u gurri koo baname bakka deeme sana bika inni dhaqa sanduuqa sanitti bakka deeme sana natti cufamee oggaa deebi'an gurri koo banamee nama tokko bo'aa jiru dhage. Yeroo kana kafana narra jiru quba koorraa kukkutee isaan booda gaafaan ukkaanfamu afaan koorraayis hiikkadhe qubarraa kukkutee afaanirraa hiikkate. Akka kafana harka isaanitti hidhame hiikkataniin kan uruu isaanii kan afaan isaanii ukkaamse ofirraa kaasanii booda gurri isaanii sagalee namaa dhaga'uunis obbo Hirphaan dubbachuu hin dandeenye ture jedhu. Gaafa afaanirraa hiikkatu harkaan gurri isaa dhaga'uus afaaniin dubbachuu hin dandeenye jedhe obbo Hirphaan du'ee ka'e kun. Gurri koo ni dhagaa garuu afaan koo didee gaafa na rakkisu isaan booda wanta naaf dhufe hin beeku namni hin jiru ijoolle jedheen takkaa dubbadhee achi keessatti jedha obbo Hirphaan. Eega dira san ture booda achi booda agguta akka ijoolleen hin jirtu namni hin jiru jedhu. Sagalee erga dhageessiftanii booda sanduuqa irraa bananii baasaniis hanga sa'aatii 12tti sirriitti of baranii namoota adda akka hin baafne dubbatu. Maatiin maal jedhu? Namni du'ee kee jedhame kanaaf wasiila abbaa kan ta'e obbo Ittaanaa Qana'aa dhukkubsatanii hospitaala Xuqur Ambassaatti wallaansarra turanii qibxata darbe ganama sa'aatii 4 irratti qe'eetti lubbuun obbo Hirphaa Nagoo darbuu dubbatu. Erga du'an booda sa'aatii 5 irratti kafannee sanduuqa erga galchinee booda waaree booda sa'aatii 9 cinaa irratti ammoo achi keessaa dubbatee sa'aatii 3 cinaa yookaan 9 cinaa qaburfate jannaan baasne jedhu obbo Ittaanaan. Sanduuqa keessaa sagalee namni hin jiru jedhu
dubartoonni itti dhiyoo jiran dhaga'an isa waamuu dhaga'anii isa kana waaman obbettaanaa kana. Sanduuqa keessaa sagalee namni hin jiru isa waamama. Yeroo ani dhaqee irraa banu kafana gara fuulaa harka isaa jiru ofirraa ciraa jira jedhan. Kafanaan harka fuula isaarra kan jiru ofirraa ciraa jira gizeenni sanduuqa Ribqaa banu. Durumaan hin duune gaafii jedhu yeroo deebisan ittaanaan maali akkam hin duune ani nama 50-60 kafaneera jedhu. Isayyuu nama dhabeen gara walakkaa sa'aatii lafa tursiise. Booda kafanee naannoo sa'aatii tokko booda ture kan sanduuqa galchine jedhu obbettaanaan. Nama dhabeetiin nama hojii dhugu dhabeetiin sa'a 5 lafa tursiise eegasiin kafanee sanduuqa dhaqee dila kana guutuu du'e. Akka obbo Ittaanatti ilmi obboleessa isaanii kun ifumatti du'ee ka'e. Erga du'e boodaas akka aadaa keenyatti namni yaa'ee rasaasni 2 dhukaafamee namni sa'aatii 3 hanga 4 bo'aa oolee gara manutti deebuuf gara manatti galeera jedhan. Yeroo sagalee nama du'ee ture sana dhaga'an gammachuudhaan basaasanii sireerraa ka'anii akka uffata jijjiiraniif dubbatanii yeroo sanatti garri mataa fi miila isaa qorraa fi kan hin sochoone ture. Hafuuruma qofaatu itti deebi'e jedhan. Jalqaba garuu yeroo isaan socho'uu isaanii dhaga'an namoonni hammeenya turan baqachuu himu. Yeroo inni dura akhiraa deebisan yeroo inni ka'u namoonni baqachuu turan dhuguma. Anis numaan baqadha selaan achi jira. Atis numa baqatta. Anillee humaayyuu hin jenne warri kaan baqachaa turan. Saaxinii keessaayyuu naa fuudhuu didanii baqachaa turani. Saayinsiin fayyaa maal jedha waa'ee du'anii ka'uu irratti? Namni du'e tokko deebi'ee ni ka'a kan jedhu saayinsii fayyaa keessatti fudhatama hin qabu. Kan jedhan ogeessi fayyaa Dooktar Birraa Laggasaa namni tokko du'uu isaa waa 3 mirkanaa'uu danda'a jedhu. 3. Tokkoffaa qaroo ijaa geengoo isheen gurraattii ija gidduu jirtu kan ija lamaanii yoo babal'atte bilaterally dilated pupils fi wayita ifaa itti ibsan deebii kennuu yoo deebii hin kennine wayita ifaa ijatti ibsan yoo iji akkana hin jennee fi yoo ammaas qaroon ija lamaan jidduu sun babal'atte. Lammata qaamoleen argansuu nama sanaa hundi sochii yoo dhaaban no respiratory movement fi 3ffaa irratti namni sun guutumaatti rukuttaa sochii onnee hin qabu yoo ta'e no cardiac activity namni tokko du'eera jedhama jedhan dooktarri fayyaa. Yoo hargansuu onneen tun gizee raftu gizee hundaa'u ni dhaatti yoo dhaachuu baatte. Kana onnee fi qaamoleen argansuu kana 3 kanaa jechuudha. Namni amma du'eera jedhame kun of wallaaluu baay'ee gadi fagoo ta'e diip koomaa keessa gale ta'uu mala jedhu Dooktar Birraan. Namni diip koomaa keessa galee tooftaawwan armaan olii 3 kanaan hanga hin mirkanoofnetti kan du'e fakkaachuu mala kan jedhan ogeessi kun kan du'e fakkaachuu mala. Tooftaa kanaan hanga dabbaafnetti kan du'e fakkaachuu mala kan jedhan ogeessi kun waa'ee nama kanaa wanti adda ta'u yaala fayyaa malee diip koomaa keessaa dammaquu isaati jedhu Dooktar Birraan. Yaala fayyaa malee diip koomaa keessaa dammaquu waan yeroo mara mudatu ta'uu baatus darbee haalli itti mudachuu danda'u jiraachuus himu. Du'anii maal argan? Namoota lubbuudhaan godaananiitu jira. Isaaniitu karaa na agarsiisa. Na dura deemu. Nan qaqqabadhaan jedhaan. Nan deema. Nan qaqqabadhaan jedhaa. Garuu bira ga'uu dadhabeen keellaan natti cufame. Ani bakkeettan hafe. Namichi diimaa wayyaa adii uffatu tokkootu isaanitti barrii cufee anaan diidatti hambise jennaan ani kophaa koo ta'een bakka koo duratti deebi'e jedha.
deebitanii dhufuu keessanitti ni gaabbitu gaafii jedhuuf deebitanii dhufuu keessanitti ni gaabbitu gaafii jedhuuf abboo du'ee ha'uudha du'ee keessaniin maalan gaabbaree waaqayyo biyya lafaarra labsa hanga dandeettii koo biyya lafaarra labsa hanga dandeettii koo deebi'ee dhufuu kootti ni gaabbitanii gaafii jaamuuf gaafatame. Miirri namoota gaddarra turanii akkam ture? Miira namootaas yeroo ibsan obbo Ittaanaan namoonni gammachuudhaan of wallaalanii inni kaanni kukkufe inni kaanni daa'ime waaqayyoof galata jedhanii ilaaluu qofa malee maaltu jedhama kan jedhaniitu dhibe. Obbo Ittaanaan umrii isaanii har'aa ganna 68 ga'aa jiran kanaan waan akkasii namni du'ee ka'u arganiis ta'ee dhagaanii akka hin beeknellee BBCtti himanii jiru. Ilmi obboleessa isaanii du'ee ka'e kun erga du'ee ka'ees waan arge dhugaa ba'uu dubbata obbo Ittaanaan. Milkata waaqarraan warra du'an keessaa namoota 3tu dhufanii na waamanii na fuudhanii deeman. Gaafaan achi ga'u ammoo namichi wayyaa adii uffate tokko dhufee maal gochuuf fiddanii dhuftan jedhee kanumaanan deebi'ee dhufe. Haalli achi qilleensi isaa mijataadha. Waan dinqiidha jedhee dubbata jedhan. Are you serious right now, bro? Tarqaa duraa xeellaa na ciccufamee osoo isaan qabu bakka adiiroo moo nasabu jira I don't know. Erga du'anii ka'an jedhamanii booda nyaata nyaachullee eegaluu isaanii abdii horachuu isaanii BBCtti himaniiru. Waa'ee fayyaa isaa. Waggoota 3 darban obbo Hirphaan akka jedhanitti haalaan dhukkubsatanii du'aa ga'ii hin dhaqan gabaa hin dhaqu danda'ee hojii hin hojjetu jedhan. Sababa kanaan guddaa miidhamuu isaanii fuula isaanirraa beeksisa. Erga ji'a 3 miidhamanii erga ji'a 3ti midhaan akka hin duunetti nyaata malee hin nyaatu jedhu obbo Ittaanaan. Amma garuu erga gaafa eeggaddaatii fooyya'uu isaanii dubbatu. Baay'ee fooyya'eera. Foonuma kootti deebi'uu dadhabe malee lafeen koo bakkee jira taa'uu hin danda'u. Cinaachaan ciisuu hin danda'u. Isaatu na dadhabsee jira. Kaleessa ganama mooqaa fudhadheera. Firfirii afaan na ka'aniiru. Duraan wanta qullubbii fakkaata. Yeroon fudhadhee jedhe natti dukkaneessa. Lafaan na dhaha. Amma garuu inni duraanii natti hadhaa'u natti mi'aawaa jira jedhee BBCtti hime. Guys, akkuma dhageessan viidiyoo irraan tanaa takkattii tana qofa qabannee jirra. Eegaa guys, mee maal jettan isin? Ana kaan jedhu maybe ta'uu danda'allee natti hin fakkaatu. I don't know. Gin gaafa isaa rabbiin mujjisaatiin nama du'aa haasisiisee jira. Quraana keessa ni jira. Akka namni du'aan ka'ee jira. San quraana keessa ragaan isaan rabbiin rabbuma kaasaa boodaas rabbiin dandeettii fadhii isaatiin isaan akka du'a haasu godhe. Gaafa isaan gurbaa tokko ajjeesaniirra wal marmitees gaafa saabaa rasulaa san gaafa dursan akka dibicha qalanii dibichaan miila keessa dhaanii dibicha suuraa baqaa keessa jirti. Dhahaa jeenii rabbiin haasee nama jiise dhugaa baasisee du'a deebi'ee jira. Gin hamma biyya keenya keessatti haasawamu kun I don't think so. I don't know. Egaa viidiyoo irraa qabanne kana fakkaatan namoonni chaanala kana faariyaa subscribe kan tuqanii sammuu tuqaan mul'atu akka tuqanii suqaadha. Aga viidiyoo irra walitti deebinutti. Wassalamu alaikum.